Welcome akkam jirtan hordoftoota YouTube Gaaddisa Barnootaa Fayyaa keessanii jechuun barbaada duraan durseeti. Itti aansuudhaan immoo har'aas qabadhee kan inni isiniif deebi'e intiraansii bara 2017 paartii lammaffaatiin qabadheetiin isinii dhiyaadheetiin jira. Na hordofaa jechuun barbaada. Viidiyoo laayik gochuudhaan eegalaa. Hiriyoota keessanillee sheer gochuudhaan wal biraan gaa jechuun barbaada. Nafaana bu'aatii gaafii aga gaafii 22 irraa hojjenneeti kan turre paartii tokkoffaanii amma paartii lammaffaatiin gaafii 23 irraa kaa'amee kan deemnu jechuudha. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Okay, gaafii 23 irraa yoo galle gaafii 23 maal jedha? What is the correct AUPAC name of the following alkane? Moggaasa maqaa alkeenii kan AUPAC formiidhaan katabame yookaan AUPAC formiidhaan kan barreeffame kan armaan gadii kana keessaa isa kamtu isa sirriitii ja alkeenii kan baana jechuudha. Alkeenii isa kana baana jechuudha. Alkeenii kanaaf AUPAC neemiin inni sirriite isa kana kan jiru. AUPAC neemii kanaas akka itti moggaafnu maali? Jalqaba loongi siireesii sanfirraa laallaa jechuudha. Karaa kamitti yoo deemne yookaan kallattii kamiyyoo lakkoofne irra dheeraa arganna yookaan kaarboonii hedduu ta'e karaa kamiin arganna kan jiru laallaa jechuudha. Kana booda istireetii yookaan lakkoofne meeqa ta'u kuni 9 ta'a jechuudha. Garuu fakkeenyaaf asiin akka istireetii deemnee asiin gaggorree garana yoo deemne meeqa arganna jechuudha? 10 arganna jechuudha. Kanaaf isa kan fudhanne jechuudha. Isa keessaa dheeraa kana fudhanna jechuudha. Kanaaf kan 10 kana kanarra dhaabbannee maal goona? Maqaa alkeenii kanaa moggaafna jechuudha. Erga qawudhanii keessaa fudhanne booda wanti nuti beekuu qabnu jira jechuudha. Ammas maal beekuu qabna? Alfaabeetikaal ordarii beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhatte asirratti kaarboonii lammaffaarratti miiteeniin kaarboonii lammaffaarra miiteenii hidhamee jira. Kaarboonii arfaffaarratti immoo kilooriiniin hidhamee jira. Asumaan ammas kaarboonii ja'affaarrattis maaltu hidhamee jira? Kilooriiniin hidhamee jira. Asumaan ammas kaarboonii 8ffaa irratti maaltu hidhamee jechuudha? Miiteeniin as jira jechuudha. Ammas kana booda amma miiteenii fi kilooriinii kam dura yennaa kan jiru sirriitti adda baafachuudha jechuudha. Kan qubeen isaa dursa dhufu dursa yaamnaa jechuudha. Kanaaf kilooriiniin eenyu fi eenyu irra jira? Kanaaf kilooriinii fi miiteenii kamtu dursa jechuudha? Kan kilooriiniitti dursa jechuudha. Alfaabeetikaal orderiidhaan maali? Dursa kan dhufu kilooriiniidha jechuudha. Kanaaf achirra dhaabbannee maal goone jechuudha? Moggaafne jechuudha. Maqaa kanaas kilooriiniin eessaa fi eessarratti hidhame yookaan kaarboonii meeqaffaa fi meeqaffarratti hidhame kan jiru poozishiina isaatiin barreessuudha jechuudha. Kanaaf kilooriiniin meeqaffarra jira? Afuraffaa fi ja'affarra jira jechuudha. Kaarboonii arfaffaa fi asiinis ammas meeqaffarra jira? Kun arfaffaa yoo ta'e kan kaarbooniin kun meeqaffaa? Ja'affaadha jechuudha. Kanaaf 4,6 daayi kilooroo jennaan jechuudha. Daayi kilooroo maaliif? Kilooriiniin firii 2 waan ta'eef yookaan kilooriiniin lakkoofsaan 2 waan ta'eef daayi goona jechuudha. Kana booda miiteenii ilaallaa jechuudha. Miiteeniin kaarboonii meeqaffarra kan jiru adda baafnaa jechuudha. Miiteeniinis kaarboonii lammaffaa fi asiin kaarboonii lammaffaa fi miiteeniin asiin kaarboonii lammaffaa fi meeqaffarra jira? Asiin kaarboonii 8ffaa irra jira jechuudha. Kana booda miiteeniinis meeqa? 2 jechuudha lakkoofsaan. 2,8 maal goona jechuudha? Daayi goona jechuudha. Isiis daayi maal jennaani? Meetaayilii goona jechuudha. Kanaaf AUPAC neemiin inni sirrii ta'e isa kamii jechuudha? Alkeenii kanaa fi kan biirra jiru kana jechuudha. Kana booda kaarboonii isa dheeraa kallattii dheeraa arganne san lakkoofsaan meeqa jechuudha? Lakkoofsaan 10 waan ta'eef 10 akkam jennee yaamna? Diikeenii jennee yaamna jechuudha. Foormulaa isa sirrii qabatee kan jiru eenyu jechuudha? Filannoon kan biirra jiru jechuudha. Diikeenii asirra kan diikeenii jiru baay'ina lakkoofsa kaarboonii kallattii roga dheeraa saniin argannee sanii jechuudha. Ammoo asitti daayi kan jiru eenyu 2 ta'uu isaa argisiisa. Meetaayiliin 2 ta'uu isaa. Poozishiina kamii fi kamirratti? Kaarboonii lammaffaa fi kaarboonii 8ffaa irratti. Akkasumas asittis daayi ittiin jettu kilooriiniin meeqa ta'uu himti jechuudha. Kilooriiniin 2 ta'uu. Poozishiina kamii fi kamirratti? 4 fi 6 irratti kan jiru adda baafta. Kanaaf AUPAC neemiin inni sirrii ta'e B'dha jechuudha. Gara gaafii 24ffaatti yoo deemne gaafii 24ffaan maal jedha? What is the name given to compound of carbon and hydrogen containing multiple bond? Akkam jechaa jira jechuudha. Gosoota maqaan koompaawundoota waliigalaa koompaawundoota kaarboonii fi haayidiroojinii irraa ijaarame maal jedhama? Kan maalii qabu? Kan boondii maltipil ta'e qabu yookaan akkana jechuun maal jechuudha? Dabil boondii fi tirippil boondii warri qabu jechuudha. Warri dabil boondii fi tirippil boondii qabu maal jedhamee yaamamaa waliigalaan jechuudha?
aliphatic hydrocarbon, B aromatic hydrocarbon, C saturated hydrocarbon, D unsaturated hydrocarbon. Kanaaf warreen multiple ta'e yookaan double bond fi triple bond uuman hydrocarbononni akkasii maal jedhamee yaamama? Unsaturated hydrocarbon jedhamee yaamama jechuudha. Yommuu fakkeenyaaf single bond ta'e maal jedhamee yaamama? Saturated hydrocarbon jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti deemnaan afaan bu'aa jechuun barbaada. Gara gaaffii 25ffaa yoo dhufne gaaffii 25ffaa maal jedha? 2 methyl 1 butene is one of the isomer of pentene. Which of the following is correct? Which of the following is correct structural formula of this isomer? Maal beeku gargaarisa jechuudha. Isomerii pentene keessaa tokko eenyu? 2 methyl 1 butene jechuudha. 2 methyl 1 butene isomeroota pentene keessaa isa tokko jedhe. Kanaaf structural formiin eenyu barbaanna jechuudha nuti kan 2 methyl fi 1 butene jedhu barbaanna jechuudha. Asitti butene kan jedhu maal hima jechuudha? In tan jettutun isin jettutun maal himti? Double bondiin position meeqa fara jiraachuu himti? Position kaarboonii tokkoffaa jiraachuu himti jechuudha. Akkasumas immoo 2 methyl kan jentu methyliin kaarboonii meeqa fara jiraachuu himti? 2 fara jiraachuu himti jechuudha. Ammoo jechi butene jedhu guutuun isaa maal ibsa jechuudha? Kaarbooniin rogni dheeraan san yookaan kallattiin kaarbooniin itti dheeratu meeqa jechuudha? Kallattiin irratti kaarbooniin argaman lakkoofsaan meeqa jechuudha? Lakkoofsaan 4 jechuudha. Hiikkaan isiiti. Kan double bondiin isaa kaarboonii tokkoffarra jiru akkasumas kaarboonii lammaffarra immoo maaltu kan jiru jechuudha? Methyliin kaarboonii lammaffarra kan jiru laallaa jechuudha. Irratti olaalte asirratti silaa kaarboonii tokkoffarra jennee fudhachuu dandeenya. Garuu kaarboonii lammaffarra methyliin hin jiru jechuudha. Kanaafuu methylii kaarboonii lammaffarra waan dhabneef x goonaa jechuudha. Silaa fakkeenyaaf yoo lakkoofne 1 2 3 4 ni guutaa jechuudha. Habuutiin jiru kan ni guutaa. Garuu maaltu isa dhorke jechuudha? Meeteeniin kaarboonii sadaffarra jira malee lammaffarra hin jiru jechuudha. Kaarra jirutti habiirraa immoo kam jaa? Kallattii boondiin double bondiin irra gara xumuraa jirutti irraa jechuudha. Kaarboonii irraa kaanee lakkoofnu. Asirraa kaarboonii tokko inni lakkoofna 2 3 4. Silamma fakkeenyaaf foormulaa buutiinii ni guutaa jechuudha. Inni kunis ulaagaa biraa akka guutu sheeggoonaa jechuudha. Kaarboonii tokkoffarraa double bondii ni qaba. Akkasumas kaarboonii lammaffarraa maal ni qaba? Methyl ni qaba jechuudha. Kanaaf correct structural formiin 2 methyl 1 butene dha maal jechuudha? B dha jechuudha. Kanaaf kan sirra jiru yoo ilaalte double bondiinis kaarboonii lammaffarra jira. Akkasumas methyliinis kaarboonii lammaffarra jira jechuudha. Kanaaf kan ulaagaa sirrii guute isa kam jechuudha? Kan biirra jiru jechuudha. Kanaaf deebiin B ta'a. Gara gaaffii 26ffatti yoo deemne gaaffii 26ffaa maal jedha? Like gochuun dagatinaa viidiyoodha. Which of the following organic compound is used for the production of 1,2 ethanediol? Compoundota armaan gadii keessaa oomisha compoundii ethanediolidha yookaan 1,2 ethanediolidha oomishuudhaaf kan bu'uuraa compoundota armaan gadii keessaa isa kamii kan jedhu jechuudha. A ethanol, B ethanol, C ethanol, D ethanolidha. Ethanedioliin yookaan 1,2 ethanediol kan jedhamu kun jalqaba eessarraa oomishama jechuudha? Ethanol irraa dhufa jechuudha. Ethanoliin oxidized ta'ee san booda maal ta'a? Hydrolyzed ta'uudhaan gara maalitti jijjiirama jechuudha? Gara ethanediolitti jijjiirama jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Ethanolidha ta'a. Isa kana ibsaa isaatii yoon isin garsiise ibsa isaatii walii yoon isin garsiise maal ta'a jechuudha? Kana fakkaataa jechuudha. 1,2 ethanedioliin maqaa biraatiin maal jedhama? Ethyl glycolii jedhama jechuudha. Kanaaf 1,2 ethanedioliin warshaa keessatti eenyurraa oomishama? Kallattiidhaan ethanolirraa oomishama jechuudha. Ethanoliin jalqaba maal ta'eeti? Ethanoliin jalqaba maal ta'a? Oxidized ta'a. Oxidized yeroo ta'e maal uuma jechuudha? Ethyl oxide uuma jechuudha. Ethyl oxide deebi'ee maal tammaas deebi'ee bishaan wajjin react ta'uudhaan hydrolyzed ta'uudhaan yookaan bishaan wajjin wal nyaachuudhaan jechuudha. Kana jechuun gara maalitti jijjiirama? Gara firii isa dhumaa yookaan kan amma jechaa jirru 1,2 ethanediolitti jijjiirama jechuudha. Kanaaf bu'uura isarraa dhufa jechuudha. Gosa alkiinii yookaan double bondii kan qabu san keessaa isa maalirraa dhufa jechuudha? Ethanolirraa dhufa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Ethanol kan ta'u ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa ethanol ta'a. Gara gaaffii 27ffatti yoo deemne gaaffii 27ffaa maal jedha? Which of the following is the main constituent of natural gas? Qabiyyee gaasota uumamaa keessaa
inni main ta'e yookaan inni guddaan kami kun beekamaadha jechuudha. Qabiyyee gaasiiwwan uumamaa keessaa inni olaanaa fi parsantii guddaa qabatee jiru eenyu jechuudha? Miiteenidha jechuudha. Miiteeniin parsantaa guddaa qabiyyee gaasota uumamaa keessaa kan qabatee jirudha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa miiteenii ta'a. Gara gaafiitti aanutti deemna. Laayik gochuun dagatinaa. Hiriyoota keessan billee sheer godhaa. Sabiskiraayib godhaa warri haaroof taatanii yaada keessan koomentii jala naa haa jechuun barbaada. Okay, gara gaafii 28ffaa yoo dhufne gaafii 28ffaa maal jedha? In order to avoid the decrease in quality of some clothes after washing with water, which of the following chemical is used for drying cleaning? Drying industry keessatti fakkeenyaaf uffanni tokko fakkeenyaaf bishaan yeroo miicamu kwaalitummaan isaa irrataa deemaa jechuudha. Kwaalitiin uffata kanaa akka hin irranne wanti itti dabalamu jira jechuudha. Industrial dry industry keessatti jechuudha. Innis maali jedhee nu gaafatee jechuudha. Keemikaalli itti dabalamu san maali? A Methane, B ethane chloride, C ethene. Kanaaf isiin tun maal taati jechuudha? Daayikilorooyitiin taati jechuudha. Uffatatti dabalamaa jechuudha. Innis akka maal ta'uudha? Yeroo bishaaniin miicamu uffanni akka kwaalitummaan isaan irranne kan gargaaru jechuudha. Kanaas ibsa isaatiin yoon isin garsiise maal fakkaata jechuudha? Kana fakkaata jechuudha. Tetraakiloroo'itaayiliin jedhama jechuudha. Tetraakiloroo'itaayiliin jedhamee yaamama yookaan perkiloroo'itaayiliin jetteetillee yaamuu dandeessaa jechuudha maqaa isaati. Inni kun irra caalatti maaliif fayyadame jechuudha? It is widely used what? A liquid solvent jechuudha. Wanta dhangala'oo yookaan bulbula foormii dhangala'ootiin jiru kan maal gargaaru jechuudha? Drying cleaning industry keessatti kan gargaarudha jechuudha. Kunis maali? It is effectively dissolved and grease and the what? Stain without what? Swelling and damaging of that clothes. Delikeetummaa clothes sanii yookaan jirbii irraa bifa netteen qophaa'aa jechuudha. Inni kun akka wal gadi hin dhiisne yookaan damage kan taane maal gochuudha jechuudha? Kan eegu jechuudha. Uffanni san swell akka hin taane akkasumas damage akka hin taane delikeetummaan jirbii sanii akka hin burkutoofne kan gochuudhaan kwaalitummaa uffata kanaa kan eeguudhaaf keemikaalli itti dabalamu san maal jedhama jechuudha? Tetraakiloroo'itaayiliinii jedhama jechuudha. Kanaaf the answer is maal ta'e jechuudha? Tetraakiloroo'itaayiliin ta'e jechuudha deebiin isaati. Gara gaafii 29ffaatti yoo deemne gaafii 29ffaa maal jedha? Which of the following property is the property of amaloota armaan gadii keessaa amaloota acidic oxide kan ta'e isa kamii? Maal beekna nuti? Acidic oxides react with jechuudha inni. Acidic oxide jechuun maal jechuudha? Oxidoota acidoo jechuun maal jechuudha? Oxidii yookaan acidii bishaan hin qabne jechuudha. Acidiin bishaan hin qabne maal jedhama? Maal jedhamee yaamama jechuudha? Acidic oxide jedhamee yaamama jechuudha. Beezii yoo ta'e immoo maal jedhama yaamama? Basic oxide jedhamee yaamama jechuudha. Fakkeenyaaf kana inni asirra kaayee osoo hin taane akka fakkeenyatti anaatu isin fudhatee jechuudha. Akka fakkeenyatti yoo ilaaltan kaarboon daayoksaayidiin maali? Acidic oxide dha jechuudha. Acidic oxide kun deebi'ee bishaan wajjin gisee ol nyaate maal kan jechuudha? Kun acidii dha jechuudha. Acidii kannaa jechuudha. Carbonic acid maali? It is acid form dha jechuudha. Kanaaf oxidoonni acidoon yookaan acidiin bishaan dhabeessi gaafa bishaan harkatu maal uuma jechuudha? Acidii sirrii uumuu danda'a jechuudha. Akkasumatti immoo fakkeenyaaf bara kana yoo beezii godhee fiduu danda'a jechuudha. Oxidoonni beezoon kanneen akka soodiyeem oxidii kun bishaan wajjin gaafa ol nyaatan maal uumuu jechuudha? Beezii isa sirrii ta'e uumaa jechuudha. Kanaafuu amma kan inni nu gaafate oxidii asidawaa yookaan asidii bishaan dhabeessa waan ta'eef asidiin bishaan dhabeessi tokko bishaan wajjin wal nyaachuudhaan maal uuma jechuudha? Asidii isa sirrii ta'e uumaa jenneen itti deebifna jechuudha. Kanaafuu the answer is B ta'a. Gara gaafii 30ffaatti yoo deemne gaafii 30ffaan maal jedha? What is the name given to the acid that dissociates or ionizes only it is slightly extent in the aqueous solution? Asidoota bishaan keessatti hamma tokko qofa slightly jechuudha yookaan hamma muraasa qofa dissociate ta'uu danda'a yookaan bulbulamuu danda'an maqaa waliigalaa isa saniif kennamu maal jedhamaadha? A dilute acid, B strong acid, C weak acid, D concentrated acid dha. Acidis ta'e beeziinis kan hamma tokko qofa slightly dissociate ta'anii
kaan immoo osoo dissooshiyet hin ta'in hafuu kan danda'an bulbula keessatti jechuudha yoo maal ta'e jechuudha yoo asiidii dadhabaa ta'e yookaan akkasumas yoo beezii dadhabaa ta'edha jechuudha. Kanaaf inni asiidii dhugaa bate waan ta'eef asiidiin san maal ta'uu beekna asiidii dadhabaadha jechuudha. Dadhabummaa fi ciminni asiidii tokko maaliin murtaa'a jechuudha hamma inni bulbula keessatti ayonaayiz ta'uutiin murtaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf asiidoonni cimoon kompiliitilii yookaan guutumaa guututti maal ta'e jechuudha ayonaayiz ta'u yookaan kan diigamudha jechuudha addaan. Garuu immoo asiidoonni dadhabuun maal ta'u hamma tokko qofa ayonaayiz ta'anii hafuu danda'u jechuudha. Guutumaa guututti ayonaayiz ta'e yoo jennu maal ta'e jechuudha cimaadha jechuudha wanti suni. Garuu immoo konsantireetii fi daayiluutiin maal irratti hunda'a jechuudha hamma vooliyuumii solventii sanii irratti hunda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 2 giraamiin asiidiidha yoo bishaan 40 liitira ta'e keessatti bulbulamee fi 2 giraamni asiidiidha yoo bishaan 80 yookaan 60 liitira keessatti bulbulame kamtu daayiliuutii jedhama jechuudha. Kanaatu daayiliuutiidha jechuudha. Wanni daayiliuutii jedhamee maali hamma solventii inni keessaa qabuutu guddaadha jechuudha. Kun ammoo maal ta'a jechuudha leesiidha jechuudha yookaan concentrated solution jennee yaamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf ciminni asiidii fi beezii tokko maal irratti hundaa'a hamma inni bulbula keessatti ayonaayiz ta'uu irratti hundaa'a jechuudha. Gara gaafitti aanutti deemnaan afaan bu'aa jechuun barbaada. Laayik gochuun dagatina. Gara gaafii 30 takkaa yoo dhufne gaafii 30 takkaffaan maal jedha the solution can be classified based upon the pH value. What is the solution whose pH value is 1.3 ja. Bulbula tokko maal irratti hundaa'uudhaan qoodne gatii pH isaaniif keessaa qaban irratti hundaa'ne yoo qoodne bulbulli gatiin pH isaa 13 ta'e bulbula maalii jennee qooduu dandeenyaadha. A amphoteric solution, B acidic solution, C neutral solution, D basic solution dha jechuudha. Basic solution dha jechuudha. Akkuma beektan gatiin pH valuudha duwwaadha hanga meeqaa jira jechuudha hanga 14 jira jechuudha. Jidduu tanatti torba hanga 14 asiin maal ta'a jechuudha basic yoo ta'u duwwaadha hanga 7 maal ta'a jechuudha acidic dha jechuudha. 7 matarratti immoo maal ta'a neutral dha jechuudha. Kanaafuu gatiin pH 7 olii maal jennee yaamna basic solution jennee yaamna. 7 gadi ammoo maal jennee yaamna acidic solution jennee yaamna. Yoo 7 gatiin pH 7 matarratti immoo maal jennee yaamna neutral yookaan imbaabsawaa jennee yaamna jechuudha. Kanaafuu kan 13 maal jechuudha basic solution ta'a jechuudha. Gara gaafii 32tti deemna. Gaafii 32ffaan maal jedha during the laboratory class the students placed clean water in beaker and added a piece of calcium metal using tank. After the reaction is completed, he or she tested the solution using the red litmus paper. Which of the following will be observed? Wanti observe ta'uu danda'u maali? Fakkeenyaaf yeroo laaboraatoorii gaggeessan barattoonni maal godhe bishaan qulqulluu biikarii keessatti naqee san booda kaalsiyeemitti dabalee jechuudha. Gaafa kaalsiyeemitti dabalan reaakshiniin gaggeeffamuu eegalee jechuudha. Reaakshinichi erga xumurame booda red litmus kana irratti qorannoo godhan jechuudha. Maal observe gochuu danda'anii kan jedhamu kun amma akkuma walii galattu maal jechuudha. Fakkeenyaaf akkumaan reakshinii isaa akkatti isinii kaa'e kana maal beekuu qabda jechuudhaati. Fakkeenyaaf kaalsiyeemiin gaafa bishaan wajjin wal nyaatu maal uuma beezikii uuma jechuudha. Kaalsiyeemiin sibiila waan ta'eef beezik soluushinii uuma. Kana booda ati maal beekuu qabda jechuudha. Walaqaa litmasii cuquliisa gara diimaa gara cuquliisatti kan jiru kamtuutu gara diimatti jira kamtuutu diimaa gara cuquliisatti jira kan jiru beekuu qabda jechuudha. Erga reaakshiniin xumurame booda kan ni kana jechuudha. Kaalsiyeema haayidrooksayidii maali beeziidha jechuudha. Fakkeenya beeziiti waan ta'eef beezii kana fuunee waraqaa litmasii diimaa irratti yoo naqne diimaa garamitti jira jechuudha gara cuquliisatti jira jechuudha. Waraqaa litmasii cuquliisa gara diimatti faa jijjiiruudhaan diimaa uumuudhaan kan beekamu yoo bulbulichi san bulbula maalii ta'e jechuudha acidic solution ta'e jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf beezikiidha waan ta'eef waraqaa litmasii diimaa nuti irratti dabalesan yookaan irratti naqne san maal godha jechuudha. Guutumaa guututti gara maalitti jira gara blue solutionitti geeddara jechuudha yookaan blue paperitti jijjiira. Kanaafuu waraqaa litmasii diimaa garamitti jira jechuudha gara cuquliisatti jijjiira jechuudha. Bulbulli eenyu bulbulli kaalsiyeem haayidrooksayididha yookaan bulbulli beezik solution kana jechuudha. Kanaaf deebiin isaa ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti deemnaan faana bu'aa jechuun barbaada. Laayik godhamee viidiyoo fakkeenyaa fi paartii tokkoffaa kanneen hojjedhe namoonni muraasa qofaatu daawwate laayikis gootanii laayikis godhaa. Hiriyoota keessaniif illee sheeru godhaa. Namoota muraasa illee ta'u fayyaduun oolu waan jiruuf isin hojjedhe. Kanaaf wal biraan gahaa jechuun barbaada. Gara gaafiitti aanutti deemnaan faana bu'aa. Okay, gara gaafii 34 itti yoo dhufne gaafii 34 maal jedha?
What is the name given to the pollution caused by the dumping of non-biodegradable wastes into the environment? Maal jechaa jira jechuudha gaafiin kuni. Wanti inni ergaan isin dabarsaa jiru maal jechuudha? Gosoota pollutionii kanaan gadii kana keessaa kan sababa wantoota biyyee keessatti yookaan wantoota environment wajjin reaction gaggeessuu hin dandeenye gara naannootti gatuudhaan kan dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf haayilaandii faa akkasumas feestaala maal fida waan ta'eefi sababa maaliitii fi maaliif fakkeenyaaf wantoonni akka haayilaandii wantoonni dafanii biyyee keessatti yookaan environment wajjin wal nyaatinsa gaggeessuu hin dandeenye kun gaafa balfoonni akkanaa kun gaafa naannootti gataman gosoota pollution yookaan gosoota faalamaa keessaa kan fida kan jiru jechuudha. A. Air pollution, B. Land pollution, C. Sound pollution, D. Water pollution. Kanaaf gosoota faalamaa keessaa directly kan inni fidu maal jechuudha? Land pollution fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu kallattiidhaan gosoota faalamaa kana keessaa kan fide jechuudha. Jalqaba biyyeedha faalaa jechuudha. Erga biyyee faalee booda indirectly waan biraatis miidhuu danda'a jechuudha yookaan faaluu danda'a malee directly wanti inni miidhu biyyeedha jechuudha. Biyyoonni fakkeenyaaf haalli jireenya isaanii qotisa irratti hundaa'e wantoota akkasii balleessuu maaliif gargaara jechuudha? Akka biyyeen hin faalamne godhuu danda'a jechuudha. Land pollution is the main caused by this non-degradable waste jechuudha. Gara gaafii 35 deemna. 35 maal jedha? What is the purpose of conversion of pig iron to the steel dha. Gaafiin kun maal jechaa jira jechuudha? Wanni nuti yookaan kaayyoon nuti pig iron gara steelitti jirruuf maalii jedha. Pig iron maal ta'e jechuudha? Dafee degradable yookaan dafee cabuu danda'a jechuudha. Garuu steel iron yoo fudhattan iron gosa iron kan baay'ee cimaati jechuudha. Gosa iron baay'ee cimaa kan ta'e steelidha jechuudha. Kanaaf kaayyoon nuti yookaan purpose nuti pig iron gara steelitti jirruuf maali kan jiru jechuudha. A. To remove impurity by oxidation. B. To remove impurity by reduction. C. To increase the concentration of iron in the pig iron. D. Nammo to decrease the concentration of iron in the pig iron. Kunis kaayyoon isaa maalii fi steel iron akkuma jenne iron cimaa jennee jechuudha. Iron cimaa san akkamitti uumama? Pig iron laafaan san impurity wan baay'eef keessaa qaba jechuudha. Impurity wan isaanii san oxidized gaafa ta'an maal ta'u jechuudha? Irraa ba'u jechuudha yookaan pig iron san keessaa remove ta'u jechuudha. Gaafa isaan kun irraa remove ta'an booda gara maalitti jijjiiramu jechuudha? Gara iron cimaa fi qulqulluu ta'e steel ironitti jijjiirama jechuudha. Kanaaf kaayyoon isaa maali? To remove impurity by what? Amma gaafiin tun filannoo lamaan tanaa jechuudha. Qormaataaf confuse nama gochuudhaaf tan dhufte by oxidation dhaan immoo by reduction dhaan kan jiru jechuudha. Wantoonni kana kun sirriitti adda baafachuu barbaada jechuudha. Impurity wan akka silkeenii san maal ta'u jechuudha? Gaafa oxidized dhaan bifa gaasiitiin keessaa maal ta'u jechuudha? Remove ta'u jechuudha. Pig iron irraa ba'u jechuudha. Erga isaan pig iron irraa ba'an maal ta'u jechuudha? Ironiin gara iron cimaa ta'e gosa steelitti jijjiirama jechuudha. Kanaafuu by oxidation dhaan jechuudha. Kanaaf impurity wan akka steelii san adeemsa oxidationiitiin maal irraa goona? Bifa foormii gaasiitti jijjiirree irraa kan remove ta'u gochuudhaan gara steel ironitti jijjiirra jechuudha. Kaayyoon isaa maaliif? Ironii cimaa ta'e steel iron kan jedhamu oomishuudha jechuudha. Kanaaf the answer is tahaa. Gara gaafii 36tti deemna. Gaafii 36 maal jedha? Which of the following statement is correctly describes the law of conservation of mass? Seera gitaa'ummaa hangaa yookaan seera walgixaa hangaa kan jedhamu sirriitti kan ibsu himaa armaan gadii kana keessaa isa kamii jechuudha. Hangi wal nyaatotaa fi firiiwwanii wal qixa kan jiru jechuudha. Seerri walgixaa hangaa kunis maali? Hangiin uumamu hin balleeffamu kan jiru jechuudha. A. The total mass of substances varies during the chemical reaction. B. The mass is neither created nor destroyed during the chemical reaction. C. A particular compound is composed of the same elements in the same part by mass. D. Poor compounds always contain elements in the same percentage of mass. Kanaaf the answer is what? B ta'a jechuudha. Hangiin uumamu hin badus yookaan immoo maali? Hangi wal nyaatotaa fi firiiwwanii wal qixa kan jiru ta'a jechuudha. Yeroo wal nyaatota keemikaalaa gaggeeffamu hangi firiiwwaniitii fi hangi wal nyaatotaa maali? Wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Kunis maali jechuudha? Seera gitaa'ummaa hangaa kan jiru yookaan seera wal qixa hangaatiitu kana jaa jechuudha. Kanaaf the answer is maal ta'e jechuudha? B ta'a. Gara gaafiitti aanutti deemna. Nafaana bu'aa laayik gochuun dagatina. Yaada qabdan koomentii jala naa kaa'achuu barbaada. Asumaan intiraansii baayoloojiitiis itti fufna. Intiraansii keemistiriitiis bara kan bara hedduun hojjenna. Kanaaf hiriyoota keessaniif illee sheer gochuudhaan wal biraan gahaa irraa baradhaa jechuun barbaada. Gara gaafiitti aanutti deemna. Nafaana bu'aa.
Okay, gara gaafii 37ffaa yoo dhufne gaafii 37ffaan kaalkuleeshiniidha. Kanarratti kennamaan maali kan jedhuu fi akkasumas jeneraal foormulaan isa kan ittiin kaalkuleet goonu maali kan jedhu jechuudha. Frequency kennamee jira, maal nu gaafate, wavelength nu gaafate, akkasumas saffisni laayitiidha. Inni koonistaantii ta'e nu kennamee jira. Kana booda nuti maal goone jechuudha. Jeneraal foormulaa beekuudha jechuudha. Jeneraal foormulaan isaa kam jaa laamdaa baay'isuu frequency jechuudha. Kana booda inni maal nu gaafate asirraa wavelength nu gaafate waan ta'eef over frequency goona jechuudha. Gaafa sadii tuqaa duwwaa baay'isuu 10 paawara 8 kana isa kanaaf irru maal arganna jechuudha. Rizaaltiin isaa meeqa ta'a jechuudha. 420 takka tuqaa 9 naanoomeetira jechuudha. Naanoomeetir foormiidhaan gahee keenyu deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Gaafa kamiif irra jechuudha. Isa kana fuunee kamiif irra kanaaf irra jechuudha. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha. 420 takka tuqaa 9 naanoomeetira ta'a jechuudha. Laamdaanii yookaan wavelengziin gaafii 38tti deemna. Why do atoms absorb energy when their electrons undergo transitional from lower energy to the higher energy level? Maalijee atoomiin tokko lower energy level yookaan levelii annisaa xiqqaa qaburraa gara annisaa guddaa qabutti yeroo deemu energy absorb godha yookaan annisaa alaa absorb godha. Inni sun maaliifi? Sababa maaliitiifi jaa the electron of the atom is move from the orbit of lower radius to another which is having the larger radius. B. The electron of the atom is move from one orbit to higher radius to another having lower radius. C. The electron of the atoms do not have allowable energy level. D. Electrons of the atoms is absorb energy when they go from higher to lower energy. Kanaafuu maaliifi annisaa xiqqaarraa gaafa annisaa olaanaatti darbu elektirooniin tokko maali annisaa alaa maaliif absorbi godhaadha. Kunis maaliifi raadiyeesii xiqqaarraa gara raadiyeesii guddaatti deemuuf jechuudha. Fakkeenyaaf kun sheelii atoomii tokko yoo ta'e niwukileesii tanarraa fakkeenyaaf sheeliin tokkoffaan tun hangisiin niwukileesii irraa deemtu raadiyeesiidhaan murtaa'aadha jechuudha. Kana booda akkuma sheeliin kun dabalaa deemuun raadiyeesiin isaa maal ta'a deema jechuudha. Faana dabalaa deema. Sheelii tokkoffaa kanarraa gara sheelii lammaffaa kanatti gaafa jaampi taatu elektiroonii maal taate jechuudha. Enerjii absorbi gooti. Kunis maaliifi irraa fageenya dheeraa deemuudhaaf jechuudha. Fageenya guddaa deemuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma konkolaataan fakkeenyaaf kiiloomeetira 20 deemuudhaaf kiiloomeetira 200 deemuudhaaf annisaa maalii garagaraa fudhata jechuudha. Annisaa garagaraa barbaada yookaan boba'aa hamma garagaraa barbaada jechuudha. Akkasumatti elektirooniinis maali jechuudha. Enerjii absorbi gooti. Enerjiin isin absorbi gootu kun maal irratti hundaa'e jechuudha. Fageenya isin niwukileesii irraa qabdu irratti hundaa'e yookaan raadiyeesii irratti hundaa'e jechuudha. Akkuma raadiyeesiin fagaachaa deemuun annisaan isii barbaachisus maal ta'a faana dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu lower energy level irraa gara higher irratti gaafa deemtu raadiyeesii xiqqaarraa gara maalitti deemu jaampi ta'uudhaaf raadiyeesii larger ta'etti jaampi ta'uudhaaf kanaaf zaansariis ta'a jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemnaan nafaana bu'aa laayii gochuun dagatina jechuun barbaada. Okay, gara gaafii 39ffaatti yoo dhufne gaafii 39 maal jetti? What are the quantum number of 5 orbital? 5 s orbital jechuudha. Kanarraa gosoota quantum numberii asirraa murteessuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabama nuti maal beekuu qabna? Principal quantum numberiin akkuma beeknu coefficient orbitaala duuba jirtu tanaa jechuudha. Principalii haa ta'e yookaan n-dhaan kan bakka buusan inni coefficient orbitaalaati jechuudha. Kanaaf gosti orbitaalaa sun immoo maal nu murteessa jechuudha. Gosoota quantum numberii keessaa azimutaalii fi magneetikii nu murteessuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma beektan s orbitaalii yoo ta'e azimutaal quantum numberiin isaa maaliyyaa 0 ta'a jechuudha. Coefficientiin lakkoofsa barbaadees haa ta'u fakkeenyaaf principal quantum numberiin bakka 5 kanaas 10 haa ta'u 6 haa ta'u 2 haa ta'u takkaas haa ta'u orbitaalichi qoftiin s taanaan maali azimutaal quantum numberiin isaa 0 dha jechuudha. Yoommoo orbitaalli kun p ta'e azimutaal quantum numberiin takka ta'a. Yoommoo d ta'e azimutaal quantum numberiin 2 ta'a. Yoommoo orbitaalli kun f ta'e azimutaal quantum numberiin 3 ta'a jechuudha. Kanarraa erga azimutaal quantum numberii kana beekne magnetic quantum numberii tilmaamu salphaadha jechuudha. Akkamitti beekte jechuudha? Magnetic quantum numberiin maal jechuudha? Eenyu wajjin wal qixa? Negatiiva azimutaal irraa hanga maaliiti jechuudha? Hanga maalitti? Hanga poozitiiva L-tti yookaan
positive of azimuthal quantum number itti jechuudha kan jedhu dagachuu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf s orbitaalii waan ta'eef azimuthal quantum number isaa 0 dha jechuudha. Fakkeenyaaf filannoo kana yoo ilaaltan kan principal quantum number isaan hundaafuu 5 jee kaa'ee jira. Nuti dirqama gara maalitti dabarra gara azimuthal quantum number itti dabarra jechuudha. Kana booda s orbitaaliidhaaf azimuthal quantum number maal jenne 0 ta'e jennee jechuudha. Erga azimuthal quantum number 0 ta'e dirqama maagneetikiin maal ta'uu qaba 0 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif negatiiva 0 dha hanga positiiva 0 kan jedhu negatiivni 0 hin jiru jechuudha. Negatiiva 0 jettus positiiva 0 jettus 0 na'u jechuudha. Kanaafuu maal ta'a 0 ta'a. Kanaafuu azimuthaalii fi eenyutu wal qixa jechuudha. Amma azimuthaalii fi maagneetikiin dirqama 0 ta'uu qaba jechuudha. Kan isaan kun lamaan 0 ta'e akkasumas principal quantum numberiin kan sirrii ta'e deebitaa jechuudha. Kanaafuu nuti maal barbaanna jechuudha. Amma kan azimutaaliin 0 amma fakkeenyaaf a fi daatan yoo fudhattan azimutaaliin isaanii 0 dha wal fakkaata jechuudha. Garuu azimutaaliin 0 ta'e nuti immoo deebii teenya keessatti maal ta'uu barbaanna jechuudha. Kan azimutaaliin isa erga 0 ta'e dirqama maagneetikiin 0 ta'a waan ta'eef kan isaan kun lamaanuu 0 ta'e barbaanna jechuudha. Kanaafuu inni isaan kun lamaanuu 0 qabu maali jechuudha. Kadiirra jiru kanaatu deebii ta'a jechuudha. Kanaafuu the correct answer maal ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. Azimuthal quantum number fi magnetic quantum number dirqama 0 ta'a jechuudha. Azimutaaliin dirqama 0 ta'uu wanni beeyne maali? Orbitaalli asin nuu kanname maali? S orbitaala S tu nuu kanname jechuudha. Erga orbitaalli S nuu kanname azimutaaliin dirqama 0 jennee beekuu qabna jechuudha. Erga azimutaaliin 0 ta'e magnetic quantum number ammoo azimutaalii kana irratti hundaa waan ta'eef negatiiva 0 hanga positiiva 0 kan jedhu maal jechuudha 0 mataa jechuudha. Positiiva 0 fi negatiiva 0 wanni jedhamu waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu ansariis D ta'a. Gaafii 40ffaatti yoo deemne which of the following is correct about the set of quantum number assigned to the two electron of helium? Maal nu gaafate jechuudha kun gaafiin gaafii isa 39 wajjin baay'ee wal fakkaataa jechuudha. Gosoota quantum number kana keessa tokko qofa irratti hundaa jechuudha. Amma gaafiin kun innis maali? Spin quantum number kan jedhu irratti hundaa jechuudha. Elektirooniin atoomii takka lama azimuthal quantum number kana guutuu isaaniitiin wal fakkaatu hin danda'u jechuudha. Yoo xiqqaate yookaan at least tokkoon garaagarummaa qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf isa san teoorii sanii jechuudha. Kuni gaafiin 40ffaan kun teoorii sanii jechuudha. Kunis maal jetti? Hiileemiin akkuma beektan lakkoofsi atoomaa isii meeqa jechuudha? 2 jechuudha. Hiileemii lakkoofsa atoomaa isii 2 lameen kana gaafa distribute goonu waan isii 2 dha jechuudha. Elektirooniin lamaan inni baanu kana jechuudha. Elektiroonii lamaan kana yeroo fakkeenyaaf orbitaala keessatti barreessinu orbitaalli S orbitaala tokko qaba. Orbitaalli tokkichaan saasanis kana yoo ta'e elektirooniin takka fakkeenyaaf elektiroonii lama asirraa qabenne elektirooniin takka AP gaafa barreeffamtu elektirooniin takka immoo daawonii barreeffamti jechuudha. Orbitaala elektiroonii atoomii kanaa yookaan hiileemii kanaa ilaalchise himoota armaan gadii kana keessaa yookaan quantum number armaan gadii keessaa inni sirriitti ibse isa kamii jedha. Both electrons have the same four quantum number afranuu wal fakkaata qabaa jedha. Akka seera isaatti quantum numberiin afranuu wal fakkaata ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoo xiqqaate tokkoon garaagarummaa qabaatu qaba jechuudha. Kun sirrii miti. Biin ammoo the second electron occupies the same orbital as the first with the same spin quantum number jedha. Quantum numberii kanaaf quantum numberiin eenyu jechuudha. Amma isii kana fakkeenyaaf hiileemii atoomii lamaatiif jechuudha. Hiileemii atoomii lamaatiif orbitaalli fakkeenyaaf ilaalama S dha. Orbitaalli S jechuun maali? Azimutaaliin isaa 0 dha. Maagneetikiinis maal ta'a jechuudha? Dirqama 0 ta'a. Akkuma kareefu tana jennee jechuudha gaafii 39 irratti. Garuu principal quantum numberiin isaa coefficient kana waan ta'eef takka jechuudha. Fakkeenyaaf elektiroonii kana lameeniifuu maali jechuudha? Elektiroonii orbitaala keessa barreessina kana lameeniifuu maaltu wal fakkaata jechuudha? Tokko principal quantum numberiin isaanii tokko lama azimutaaliin 0 dha. Dirqama egaa azimutaaliin 0 ta'e magneetik quantumiin meeqa jechuudha? 0 ta'a jechuudha dirqama. Kanaafuu amma quantum numberii hunda kan biraa wal fakkaataa qabaatee jira jechuudha. Garuu gaafa akkana ta'u dirqama spiniin isaanii maal tokko jechuudha? Dirqama spiniin garaagarummaa qabaatu qaba jechuudha. Maaliif quantum numberiin hundinuu atoomii elektiroonii atoomii tokkootiif wal fakkaataa ta'uu qabu jechuudha. Yoo xiqqaate tokko garaagarummaa qabu ta'uu qaba kan jedhu san ulaagaa san guutuudhaaf maal goone jechuudha? Second electroni yookaan elektirooniin isii lammaffaatuun occupies the same orbital. Akkuma orbitaala elektiroonii jalqabaa orbitaala wal fakkaataa yookaan S orbitaalii keessa kan jiranii fi and with first and opposite spin quantum number. Kanaafuu yoo xiqqaate
quantum number tokkoon garaagarummaa qabaachuu qabu kan jedhu san guutuudhaaf maal godhan jechuudha spin quantum number isaanii garagaru goonaa jechuudha. Yoo tokko fakkeenyaaf negative 1/2 goone elektiroonii lammaffaatii jirtuuf ammoo positive 1/2 goone gargar gochuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf the answer is C taha. Gara gaafitti aanutti deemna afaana bu'aa. Okay, gara gaafii 41 yoo dhufne scandium has the electro configuration this and to which group of elements does it belongs to? Scandium elementi bakka tam jirtu kan jedhu wallaalles maal beekuu qabna jechuudha. Electro configuration inni nu kanne beekuu qabna jechuudha. Electro configuration inni nu kanne maal irratti dhume? D irratti dhume jechuudha. Hanganuma qofa laallaa jechuudha. Atoomii kana belongis isaa yookaan iddoo inni position isaa beekuudhaaf gabatee periodikii irratti jechuudha. Orbital electronic configuration isaanii keessaa isa dhumaa yookaan inni irratti dhume ilaaluun dirqamaa jechuudha. Inni irratti dhume maali? D irratti dhume jechuudha. Gaafa D irratti dhume positioniin isii bakka tami position saniin maqaa maal jedhamu kannita fakkeenyaaf gabatee periodikii ammayyaa irratti jechuudha. A representative element jennee ni yaamna. Scandium waan D irratti dhufeef D irratti waan dhumeef elementi akkamiiti jennee yaamna. A it is representative element, B it is transitional element, C it is inner transitional element, D non-metal jennee yaamna jaa. Gabatee periodikii irratti yoo yaadattan gareen tokkoffaa fi lammaffaan bakka tana jirtanii jidduun tun ammoo transitional elementiidha. Asiin ammoo garee sadaffaati hanga gaazota luujiitti kan jiran jechuudha. Isaan as jala jiru jechuudha warri F block jennuun san gruppii lama periodii lamaan jechuudha. Warreen asiin F blockiidha akkuma jedhamtu ni beektu. Asiin ammoo D block jedhamti. D block irra gisee dhumte maali? Bakki tun maal jedhamti? Transitional element yookaan transitional metal warra jennuun san yookaan sibiilota ce'umsaa warra jennuuni. Asiin ammoo maali? Sibiilota jechuudha. Inni kun maali? S orbitaali. Asiin ammoo kun maali? P orbitaaliidha jechuudha. S fi P walirra maal jedhama jechuudha? Representative element akkuma jedhamu sanii jechuudha. Kanaaf kan inni nu gaafate amma D irratti dhuma waan ta'eef transitional element yookaan transitional metaalidha jechuudha. Kanaaf the answer is B taha. Gara gaafiitti aanutti deemnaan afaana bu'aa. Gaafii 42ffaan maal jedha? The students carried out the experiments to determine the melting point of sodium chloride and the copper chloride. He or she added to 0.2 of sodium chloride and the copper chloride into the different test tube and heated both tubes simultaneously using Bunsen burner. Which of the following statements is correct regarding the melting point of sodium chloride and the copper chloride? Okay. A. The melting point of sodium chloride is lower than that of copper chloride. B. The melting point of sodium chloride is higher than that of copper chloride. C. Both sodium chloride and copper chloride start to melt at the same time. D. Both sodium chloride and copper chloride will not melt. Kana maal beekuudha jechuudha gaafiini. Eenyutu dura qabxii danfinaa fi qabxii beekinaa olaanaa qaba kan jiru adda baasuudha jechuudha. Qabxii kana akkamitti adda baafna? Akkuma fakkeenyaaf ionic bond amma fakkeenyaaf isaan kan lameenuu yoo ilaaltan sodium chloride fi copper chloride innis maal jechuudha? Ionic compound dha jechuudha. Garuu ionic compound ta'uun qofti gahaa miti jechuudha. Ionic compound kana keessaa hamtuutu irra boiling point olaanaa qaba kan jiru beekuun dirqama jechuudha. Gabatee periodikii ammayyaa irratti akkuma fakkeenyaaf raadiyeesiin isaanii adda fagoo ta'in fakkeenyaaf nam meetaalii fi meetaalii irraa uumame waan jenneef fakkeenyaaf yoo asiin garee tokkoffaa ta'e kun garee lammaffaa ta'e yookaan kun transitional element yoo ta'e akkaatuma isaa walitti siqaniin jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeemiin asiin garee tokkoffarra jira jechuudha. Soodiyeemiin as jira, kilooriiniin ammoo garee torbaffarra jira jechuudha. Kilooriiniin garee torbaffarra jira jechuudha. Koppariin garuu sibiilota ce'umsaa keessa jira jechuudha. Koppariin kilooriinitti dhiyaate yookaan garee torbaffatti siqee jira jechuudha. Akkana jechuun isaan kun walitti siqan jechuun yookaan gareen isaanii baay'ee walitti dhiyaate jechuun maal jechuudha? Garaagarummaan lakkoofsa elektiroonegatiivitii isaanii gidduu jiru isa kaan caalaa xiqqaadha jechuudha. Garaagarummaan lakkoofsa elektiroonegatiivitii kun xiqqaadha jechuun maal jechuudha? Elementiin kun dandeettiin isaan ittiin atiraaktiin wal godhan haga tokko gad xiqqaata jechuudha. Isa kaan caalaa fakkeenyaaf kan asiin amma fakkeenyaaf soodiyeemii fi kilooriinii gidduutti wal harkisni baay'ee olaanaadha jechuudha. Baay'ee olaanaadha. Maal waan ta'eef waan elektiroonegatiivitiin isaanii baay'ee garaagarummaa guddaa qabuuf jechuudha. Elektiroonegatiivitiin garaagarummaa guddaa qabaachuun kun maal godhaa? Akka isaan elementoonni kun lamaan sirriitti wal qabatu yookaan atiraaktiin wal godhu taasisa jechuudha. Sababa atiraaktiidii isaanii kun cimaa ta'eef maali?
annisaan boondii isaanii kana cabsuun barbaachisu olaanaa ta'a jechuudha. Kana jechuun indirectly maal jechuudha? Qabxiin baqinaa fi danfinaa compound kanaa olaanaadha jechuudha. Kanaafuu qabxiin baqinaa eenyutu irra guddaadha jechuudha? Kan sodium chlorideetitu kan copper chloride caala jechuudha. Kanaaf answer is maal ta'e jechuudha? The melting point of sodium chloride is higher than that of copper chloride ta'a jechuudha. Deebiin bitaa. Gara gaaffii itti aanutti deemna. Yaada keessan koomentiin jalaa kaayaa. Hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina, like gochuun dagatina. Okay, gara gaaffii itti aanutti hojii gaaffiin itti aanu maal jedha? What is the cause of unusual high boiling point of hydrogen fluoride, water and ammonia? Boiling point isaan kana sababni isaan boiling point isaanii olaanaa ta'eef maali kan jedhu jechuudha. A. It is dipole force waan ta'aniif. B. It is induced dipole force waan ta'aniif. C. Nammoo it is hydrogen bond waan ta'aniif. D. Nammoo ion dipole force waan qabaniif. Akkuma beektan elementiin hydrogenii jaamtuu bondii elementoota foon jama wajjin yoo uumte maal taate jechuudha? Hydrogen bondii uumti jechuudha. Boiling pointiin hydrogen bondiidha. Kanneen akka dipole, induced dipole warra kana caalaa maal jechuudha? Cimaadha jechuudha. Reen intermolecular force jennuun keessaa hydrogen bondiin tun cimina kan olaanaadha jechuudha. Warreen maal jennuun keessaa intermolecular force warreen jennuun keessaa jechuudha. Intermolecular force keessaa hydrogen bondiin cimaadha jechuudha. Hydrogen bondiin ammoo eenyu jidduutti uumama? Atoomiin hydrogenii jedhamtu tun elementoota filoorinii akkasumas oksijiinii akkasumas naayitiroojiinii wajjin bondii gaafa uumte maal uumte jechuudha? Hydrogen bondii uumti. Kanaafuu inni kana indirectly kana nu gaafataa jira jechuudha. Elementiin kun yookaan compoundota kana boiling point olaanaa wanni isaan qabaataniif waan maal ta'aniifi jedhe waan bondiin isaan jidduu jirtu A. dipole force taateef, B. induced dipole waan taateef, C. hydrogen bondii waan taateef, D. ammoo ion dipole waan taateef jedhe. Kanaafuu waan maal taateef hydrogen bondii waan taateef jechuudha. Kanaaf answer C ta'a. Galatoomaa jechuun barbaada. Haala kanaan jechuun kan hojjennu paartii itti aanus yeroo gabaabaa keessatti qabaddee isinii deebi'a. Baayoloojii illee asumaan ni hojjenna. Keemistirii illee kan bareedduu ni hojjenna. Na faana bu'aa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Viidiyoo like gochuudhaan na jajjabeessaa jechuun barbaada. Nagaan naaf jiraadhaa. Thank you.